jalqaba kana shiir dubbate irratti ajandaa akka ta'uudhaaf wantoota ta'uudhaaf jedhan hunda dura aniyyuu waanan akka ragaatti keewwachaa dhufe nan beeka nan qaba wantoonni kun sababa ta'u jedhee kana yaades waan nan qaba farkaa jettee turte galatoomii yaada bareedaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf awwalee wajjin geema kanan taphachuu jalqabe gara torbee tokko as guutteetti natti fakkaata. Awwaleen yeroo jalqabaaf awwalee duukaa baay'ee wal jibbina turre baay'een isa jibbaan yeroo jalqabaaf anatu isa jibba. Sababii awwalee guyyaa tokko mucaa isheen boonii shawwaamu maal kan jettu suni awwaleedhaan mana isheetti ol gashitee ijoollee musliimaa arrabsiti. Yeroo jalqabaaf ol seenee guyyaa sana jecha miiraatiin dubbadhe akkabitti mucaa kana duukaa teessee utuu mucaan kun ijoollee musliimaa jala taa'anii arrabsuu ati immoo deebitii irra gortee ijoollee musliimaa jala koomentii barreessan arrabsita jennaan haartee halkan guutuutti na hamachaa bultee waan na biraan qabne akkana duukaa waan bilbilaan haasofteetti isa duukaa bilbilaan hin haasofne jettee miidiyaa na godhatee ittiin na arrabsaa ture. Otoo waan nangashina keessa galeen otuun akkuma warra kaanii callisee dhiisee ta'e kun hundumtuu hin dhufu ture. Kun hundumtuu hin ta'u ture otuun callisee dhiisee ta'e. Dheengadda torbee tokko dura awwaleen karaa FB dhufee ammoo dhiifama yeroo darbee sirrattis viidiyoo hojjedhu koof nan balleessa viidiyoo sanallee nan kaasa dhiifama naaf godhi hin barbaachisu ture naan jedheennaan tole obboleessa koo namni dhiifama gaafate naka kiyyatti dhiifama siifan godhaa bilookii jalaas kunoo karaa tiktookis si baaseera naa foloo na godhe foloo deebisee guyyaa sadii kaasee wal duukaasoo har'a turre. Awwalee wajjin geemii kan taphataa ture yeroo awwaleen nabii keenya nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeroo inni arrabsaa ture iyyuu ijoollee musliimaa mana isaa galanii duukaa taphachaa turan. Dhaggeeffadhaa. Duukaa galanii taphachaa turan. Ijoollee musliimaa mana isaa galanii kostiitti ergatanii akka barbaade duukaa taphachaa turan. Yeroo sana namni tokko maaliif awwalee duukaa taphattadhee dhaqee namni mana isaa banatee ijoollee sana baasee suura baasee irratti haasoo irratti dubbate namni tokko hin jiru. Yaada fedhii mataa isaanii qaban ilaalcha mataa isaanii keessaa qaban ani guyyoota lamaan sadan tokko isa wajjin laayibii galee taphadhee isaan sun sababii maatiin isaanii musliima ta'aniif sababii musliima keessatti dhalataniif fira waan qabaniif ittiin dubbatamu ani ammoo sallamteedha kaleessan dhufee maatii korraa fira korraa zarii korraa adda ba'een jira. Fira sin qabu musliima keessaas fira hin qabu sababii kanaaf ijoolleen garee shaadaa garee banattee saatii 24 yeroo seen haadhaaf abbaa kiyya arrabsitu haadhaaf abbaa kee tarrabsamaa jira gaafa naan jedhan gaafa laayibii sana sheernaa godhanis nama kan biraatu sheernaa godhe jechuudha. Ijoollee kiristaanaa sheernaa godhe ijoollee haadhaaf abbaa kee arrabsamaa jira gaafa seenu inni tokko mucaa dhiirri tokko haadha isaa maaloo haadha isaa akkasii haadha isaa midhaan jedhe Maariyaamiin maal haadha see kun akkas taate kun isa duukaa geemii taphatti kun itti Maariyaamii daadhiin gamiirra simmetii hin taanetu natti dhagahame. Yeroo sana jecha lama tokko dubbadheen ture jechuudha. Mucaa ijoollee sana lamaan achi jiranitti. Miira hamaan natti dhagahame. Miira sana halkan guutuu boo'aan bulaan. Aneetuun as keessa jiru haatiif abbaan koo hoggaa arrabsan. Boora immoo utuu viidiyoon kun rikkoorditee haadhaaf abbaa kiyya bira ga'e kaleessaatiif abbaa koon abaaran ammas lammaffaa haatiif abbaan koo yeroo ammaa kana hundumtuu miidiyaa fayyadama. Tarii kan laayibii kana na hordofu ollaa mana isaanii taa'ee yookaan naannoo sana kan isaan waliin bula dhugu kan laayibii kana na hordofu jiraachuu danda'a. Otoo sagaleen kun bira ga'e indee amma moottuu saayyuu na abaaru kan jedhu harkan guutuu miimmaan qabachuu hin dandeenye jechuudha. Haadhaaf abbaa koo yeroo isaan achirra laayibii sanarra taa'anii arrabsan. Kana booda yeroo sana mi'uuti na godhanii nan ba'ee hin dhiisanii Haayimeed kunii fi Aliin akkasuma Bileewoon kunillee duukuma na arrabsaa ture jechuudha. Nan ba'ee kana booda hoggaan deebi'ee seenu Alii fi Haayimeed waan biraa haasa'aa turan dhimma sanarra hin jiranii nan dhiisee kana booddee erga isaan baane amma saatii 24 guutuu narratti haasa'aa oolan. Nan dhiise. Har'as guyyaa guutuu laayibii banatanii narratti haasa'aa turan. Nan dhiise. Haadhaaf abbaa koo sasaan arrabsa sana rikkoordi gochuu hin dandeenyaan. Yeroo sana miira hektaare keessa waan hin galeef rikkoordi godhachuu hin dandeenye. Na arrabsanii quufanii har'as na arrabsanii quufanii guyyaa guutuu mataarra dhaabbatanii na arrabsaa oolanii quufanii dhiisan. Umarra natti dhagahame otuun laayibii seenee jiru warra guyyaa tun laayibii seenee jiru baay'ee natti dhagahame baay'ee humnaa ol natti dhagahame jechuudha.
dhufanii koomentiidhaan namni ta'e waan ta'e narratti barreessu baay'ee natti dhaga'ame. Bakka laayivii sanarra taa'ee miira keessa gale silumaa halkan guutummaan dhangalaasaan bule waan ta'eef. Maaliif jennaan hormoonni warri kaleessa keessaa wayii dhufe hormonaan jedhee na dhiise. Innanarra keessa jirus hormonaan jedhee na dhiiseera. Ibsaa koo irratti dadhabbilees. Eegaa tokko. Jechuun sanuma adda baasuun malee barri isa dheeree osoo hin taane maaltu jedhe beektaa moo? Sagaleen kee jiraa mi'amoo? Jira. Wanni isin jedhe ilaala amma akkuma kanuma tolchuuf malee si afaan qabuu hiyyaa miti. Mee namni si arrabsu gareen shaadaa yeroo jaamu gareen shaadaa beekamaadha. Gareen shaadaa namni hundinuu gareen shaadaati. Garuu gareen shaadaa ka jaametti dhaamu ustaazota malee ijoollee warra amantiitii miti. Kan sidhi nama garee shaadaa hundumaarraa modiitara qabu har'a ganama mataasaa jechuudha. Garee shaadaa na darbatanii mana abbaa caalii keessaa yeroo lama darbatanii abuusan. Yeroo akkasii amma gaafadhee jira. Fitadhee jira laal. Garee shaadaa warri jaamu namni islaamaa hundi garee shaadaati. Haa ta'u malee garee shaadaa asirratti jaamee dubbatamu warra ustaazota asirra lallabatudha. Tole warri suni yoo si arrabsanii jiraatan nama san fidi maqaa garee shaadaa jiru kana haasuun gaarii natti hin fakkaatu. Ammoo keenya ammoo warruma sanummaan yoo si arrabsanii jiraatan meesi guddifnaati nama san waliin dhiifama si gaafanna yoo jiraate ragaa nu baasi amma ijoollee musliimaa agartee arrallee kaleessa illee si arrabsaa oolte sana ragaa nu baasi yoo jiraate. Mucaan dhiiraachi jiru sana hin beeku Maariyaam Meedaadhii kan jettu sun immoo azala jirti kun afaan ishee baay'ee baalageedha azala jirti. Galfachuu dandeessan. Takka ani immoo rikoordii godhanne yeroo sanatti maaliif miira gaarii keessa waan hin turreef ani rikoordii masaayyuu hin danda'e miira gaarii keessa turre waan ta'eef yeroo sanatti nan haaree jecha hamaa tokko irratti dubbadhee nabaa sana achi keessa darbattee achittis lafa hundatti modiitara lallaatanii fi qabdi afaan ishee waan beektuuf